Jilee misoomaatiin wal qabatee hoo maaltu jira wanta hojiin abdachiisaan hojjetamaa jiru maal fakkaata waan jedhu naa kaasaa. Naannoo keenya keessatti mootummaan naannoo Oromiyaa humna uummataa fayyadamuudhaan misooma naannichaas saffisa olaanaadhaan hoogganaa irratti jira. Humnoonni uummataa nuun jennu humnoota walooti. Humnoonni waloo kun tajaajila lammummaati. Humna uummataan namni lammii naannoo keenya ta'e dhalataa naannoo keenya ta'e biyya keessas haa ta'u biyya alaas haa jiraatu dirqama isaa akkaataan inni itti ba'uun hojimaan ni diriiree hojiin gurguddaan hojjetamaa jira. Tajaajila lammummaatiin hojiiwwan gurguddaa hojjennee bajata mootummaan hojiiwwan hojjetamuu hin dandeenye yookaan bara dheeraa fudhatan yeroo gabaabaa keessatti raawwachuu ni danda'amee jira. Fakkeenya bara 2012 hanga bara 2018 baatii muddee kana keessatti tajaajila lammummaatiin tokko manneen barnootaa bu'uura boruu 20 ol ijaaruun danda'amee jira. Humni uummataa hammam guddaa akka ta'e namatti agarsiisa waggoottan 7 darban kana keessatti. Lammaffaa mana jireenyaa barsiisota baadiyyaa 59 ol humna uummataan ijaaruu dandeenyee jirra. Kuni qulqullina barnootaa se'eessuu mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Sadaffaa hojii ashaaraa magariisaas fudhannee olaal biqiltuu biiliyoona 32 humna uummataatiin kan dhaabamee kunuunfamaa jiru. Kunis tajaajila lammummaatiin hojii hojjetame. Kun jijjiirama qilleensaa qolachuu keessatti dhiibbaa jijjiirama qilleensaan dhufuu qolachuu keessatti madaala qilleensaa naannoo keenya eeguu keessatti gahee olaanaa qaba. Misoomni fufiinsi qabaatus akka naannoo keenya keessatti jiraatu kan taasisuu fi madaala uumamaa eeguun keessatti hiikoo olaanaa qaba. Gama biraatiin immoo mana jireenyaa harka qalleeyyii kana suphuu wal qabatee ijaaruu wal qabatee 2012 hanga 2018 baatii muddee kana keessatti mana 377 ol ijaaruun danda'amee jira jechaadha. Kunis hariiroo hawaasaa jabeessuu keessatti harka qalleeyyiidhaaf uummanni sinii jirra jechuudhaan keessatti hiikoo olaanaa qaba. Dinagdee keessattis gahee olaanaa kan qabatu ta'uu isaati. Gama kaaniin immoo inshuraansii fayyaa harka qalleeyyii fayyadamaa taasisuudhaaf baroota 2012 hanga 2018 nama abbaa warraa miiliyoona 2.6 ol ta'an fayyadamoo taasisuu dandeenyee jira. Kun hundu hojii tajaajila lammummaatiin hojjetame jechaadha. Kanaaf hammam hirmaannaan hawaasaa hiika akka qabu waa jijjiiruu keessatti gahee guddaa akka qabu kan namatti agarsiisu. Gama kaaniin humnoota waloo jennee kan fudhanne keessaa tokko gaachana sirnaati. Hawaasni akkaataa duudhaa isaatiin ijaaramee nageenya naannoo isaa akkaataa kabachiisuu danda'u hirmaata adda duree akka ta'u taasisuu keessatti hiika olaanaa qaba. Namoonni fedhii qaban hawaasa tajaajiluudhaaf fedhii qaban naamusaan filatamoo ta'an nageenya naannoo isaanii caasaa nageenyaa waliin ta'uudhaan abbaan nagaa uummata waan ta'eef kanaanis hojiin guddaan hojjetamee jira. Bu'aan olaanaanis galmaa jira jechaadha nageenya naannoo keessaa keessumaa milkeessuu keessatti. Afraffaa mana murtii aadaati. Manni murtii aadaa dhaqqabummaa haqaa diriirsuu keessatti yookaan guddisuu keessatti gandoota Oromiyaa hunda keessatti karaa jechuu danda'amuun manni murtii aadaa hundeeffamee hawaasni baasii fixaarii xiqqaadhaan naannoo isaatti akka tajaajilamu dhaqqabummaan sirna haqaas hawaasa keenya bira akka gahu taasisuu keessatti gahee guddaa taphatee jira. Kunis jaarsoliin biyyaa manguddoonni abbootiin gadaa haadholiin siinqee akkaataa aadaa naannoo sanaan ganda sanaan godina sanaan aanaa sanaan rakkoo hawaasummaa wal dhibdee hawaasa keessatti uumamuu danda'u yookaan uumaman karaa salphaadhaan furaa baasiin mallee hawaasni keenya akka hin saaxilamne taasisa. Hundaa ol immoo hariiroon hawaasummaa akka cimu taasisuudhaaf hojiiwwan hojjetaman guddaadhaa bu'aan argames akkasuma jechaadha. Kun maal fidee jira yoo jenne tokko baasiidha. Akkuma jalqaba dhibe baasii xiqqaadhaan hawaasni tajaajila naannoo isaatti akka argatu taasisuudha. Lammaffaa immoo dhiibbaadhuma tajaajilaa mana murtii idileetti deddeebii
qabullee hir'isuu danda'eera. Akka qorannoowwan agarsiisanitti hundeeffama mana murtii aadaa wal qabatee dhiibbaan waggaa waggaadhaan mana murtii idileerra gahuu danda'u parsantiin 15 hanga 20 ta'u hundeeffamuu mana murtii aadaa kanaan hir'achuu danda'eera jechuudha. Kun sirna haqaa dhaqqabummaa taasisuu keessattis gahee olaanaa qaba. Kanaan mootummaan naannoo keenya milkaa'ina olaanaa gonfateera jechuu dandeenya. Maddi milkaa'ina keenyas humnoota waloo kana karaa tarsiimaa ta'een bocanii akka hawaasni fudhatutti duudhaa isaan masakanii dhiyeessuun fudhatummaa uummataa yeroo gabaabaa keessatti akka argatu taasisee jira jechaadha. Gama kaaniin buusaa gonofaati. Buusaa gonofaas humna naannootiin humna dandamannaa naannoo keenyaa cimsuu gargaaramummaarraa gara oomishtummaatti ceesisuu keessatti duudhaa Oromoo keessaa kan ba'e sirna wal gargaarsaa yeroo rakkoon uumamas rakkoon namtolchees mudatu humna ofiin dandamannaa naannichaa cimsuu keessatti buusaa gonofaas gahee olaanaa taphataa jira. Buusaa gonofaa galiidhaan akka of danda'u maddoota galii qoratee galiin isaa akka dabalu taasisuun hojiin hojjetameen akka naannoo keenyatti buusaa gonofaa miseensa miiliyoona 28.5 ol qaba. Kanarraa qarshii biiliyoona 9 ol walitti qabuun danda'amee jira jechuudha. Kun dandeettii dandamannaa naannichaa guddisuu keessatti gahee olaanaa taphataa jira. Uummannis kan kooti jedhee fudhatee rakkoo namtolcheef uumamaa qaqqabu humna ofiin qolachuu keessattis hiika olaanaa kan qabu. Lammaffaa buusaa gonofaa miseensarraa buusii walitti qabu qofa otoo hin ta'in innis gara oomishaatti seenee dandeettisaa akkaataan guddifachuu danda'uun lafa naannicha keessatti otoo hin qotamiin jiran adda baay'ee akka inni misoomsu taasisuudhaan bara oomishaa 2017 2018 kanatti lafa hektaara 26,000 buusaan gonofaa misoomsee oomisha irraa sassaabaa jira jechuudha. Kun dandeettii naannichi humnoota rakkoo uumamas rakkoo namtolchees dandamachuu qolachuu kan isa dandeessisu adeemsa biyyi keenya immoo gargaaramummaarraa gara oomishtummaatti ceesus kan utubu ta'uusaa bifa kanaan kaafnee ilaaluu dandeenya. Humnoonni waloo kun misooma naannoo keenyaa si'eessuu keessatti jabeessuu keessatti gahee olaanaa taphachaa jiru jechaadha. Bu'aa qabeessummaa inisheetivoota qonnaatis achumaan kaasaa. Egaa akka naannoo Oromiyaatti inisheetivoota 33 qonna laalchisan bocamee gara hojiitti galamee jira. Kanaan dura oomisha naannoo keenyatti oomishni akka oomishamu taasisu, oomishaaf oomishtummaa dabaluu wal qabatee hojiin gurguddaan hojjetamee jira. Inisheetivii misooma qamadii bonaa fudhannee yoo laalle waggaa 7 dura hektaara muraasa irratti kan eegalame bara 2018 kana hektaara miiliyoona 4 gahuun danda'amee jira. Kun oomisha alaa galuu biyya keessatti oomishanii bakka buusuu kan madaalamuu ilaalame madaallee fudhannee yoo laalle biyyi keenya baasii biyya alaatti baastu biyya keessatti oomishtee of danda'uu irra sadarkaa geessee kan namatti agarsiisu. Lammaffaa birmadummaa nyaataa mirkaneessuudhaanis wal qabata. Biyya keessatti oomishnee birmadummaa nyaataa mirkaneessuu kaayyoo jedhannee qabannee ittiin hojjetamaa jiru. Kanas karaa sirrii kan jiru kan namatti agarsiisu waan ta'eef bifa kanaanis kan laalamu ta'uu isaati. Bara oomishaa 2017 2018 kana lafa hektaara miiliyoona 10.8 midhaan akaakuu garaagaraa oomishamee oomishni kuntaalli miiliyoona 300 fi miiliyoona 67 kan eegamu ta'aa jira. Kun qonna naannoo keenya ammayyeessuu gara mekaanaayizeeshiniitti ceesisuu
dandeettii qonnaa fi horsiise bulaa keenya ammayyeessuu kan wal qabatu dhiyeessii tiraaktaraan kan wal qabatu kan kombaayinaraan wal qabatu lafoonni kanaan lafti kanaan dura qotamee hin beekne akka qotamu taasisu kan qotaman immoo bifa ammayyaan akka qotaman taasisu oomishni oomishamu immoo kilaasteraan akka oomishamu taasisu kunis immoo oomishaaf oomishtummaa dabaluu keessatti gahee olaanaa kan taphatu waan ta'eef yeroodhaa gara yerootti ammayyummaan isaa dabalaa oomishaaf oomishtummaan naannichaas guddachaa kan dhufee fi adeemsa imala badhaadhinaa birmadummaa nyaataa kabachiisuudhaaf biyyi keenya qabattee deemaa jirtu kan haala mijataa naannoon keenya qabutti fayyadamne tarsiimoo sadarkaa biyyaatti bocame bu'uura godhanne tarsiimoon kun immoo akka naannoo keenyaatti qonnaan bulaan keenya horsiise bulaan keenya akka hojiirra oolchu fudhatamummaan isaas akka dabalu bu'uura cimaas akka naannichatti qabatuu fi hojjetamaa jira bu'aan argame guddaadha. Bohayluu Addunyaa stuudiyoo keenyatti argamtanii ibsa gabaabaa nuu kennitanii baay'ee galatooma ulfaadha. Ulfaadhaa isinis.